daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu oduu guyyaa arraantanaa hangafoota oduu tursuudhaan isinitti himna jalqaba irratti hangafoota oduu isinitti himuudhaan bal'ina oduu teenyaa kan itti aansinu ta'a hanga dhumaatti hordofaa isiniin jenna. Somaalilaandii hayyama viizaa Somaaliyaatti tun dhaga'ame kunis Somaalilaandii Somaaliyaa jira eega walabamte waggaa 30 ol ta'ullee beekamtii biyyummaa kan hin qabne ta'uu isiiti. Naannoo Tigraay keessatti hojii farra albuuda baasuu irratti odoo sakattaamu meerkuriin kiloogiraamii 12 ol qabamuun dhaga'ame. Meerkuriin kun eessatti qabame akkam ta'e bal'ina oduu teenya keessaa argatu. Itoophiyaan guyyoota 90 keessatti oomisha diroonii jalqabdeen dirooniiwwan 300 ol oomishuun dhaga'ame. Itoophiyaan diroonii kaayyoo maaliitiif oomishti? Itoophiyaan waraanaan ardii Afrikaa keessaa sadarkaa meeqaffarra jirti? Akkasumas baay'ina waraanaa meeqaan sadarkaa qabdi kajoo guutuu oduu teenya arraa keessa argatu. Biyyi Masrii Jabuutitti buufata doonii haarawaa jalqabuuf qophii xumuruun dhaga'ame. Masriin wayita Itoophiyaan buufata galaana Assaab deeffachuuf qophii xumurtutti buufata doonii Jabuutii kan daldalaa Itoophiyaaf ijoo ta'e irratti buufata haarawaa ijaaruun maal akeeka? Guutuu oduu teenya keessaa argattu hanga dhumaatti hordofaan afeerraa teenya amma kallattumaan bal'ina oduu lammii miidiyaa isinitti. Somaalilaandii viizaa yookaan hayyamni mala Soomaaliyaan kennuun gara naannoo isii seenuun seera qabeessa akka hin taane labsuu beeksifte. Somaalilaandii daangaa isii irratti to'annoo cimsuudhaaf hordoffii immigireeshinii cimsitee jiraachuun himame. Akka ibsa ministeerri immigireeshinii fi to'annoo daangaa qajeelfamaa dilbata dabree ba'eemu ibsutti viizaa yookaan hayyamni imala Soomaaliyaan kennitu gara Rippaabilika Somaalilaandii seenuu fudhatama akka hin qabne ta'uu ibsa baaseen beeksise. Sanadoonni akkanaa bakka daangaa Somaalilaandii kamittuu beekamtii kan hin qabne ta'uu ibsuudhaan namoonni dhuunfaa gara Somaalilaandii dhufan sanadoota akkanaa qabatan yoo biyyattii seenan akka hin fudhanne Somaalilaandii akeekkachi. Somaalilaandii karaa hojimaata seera qabeessaa fi dambii immigireeshinii biyyaalessaa waliin wal simsisuu qofaan akka garas imaluun danda'amu ifoomseeti jira. Qajeelfamni kun lammiilee biyya alaa Somaalilaandii daawwachuuf dhufan buufata xiyyaaraa idil addunyaa Hargeysaa eegal yookaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa Barbaraa yeroo dhaqqaban viizaa argachuu akka danda'an yookaan ammoo hayyamni seensa karaa imbaasii yookaan konsilaa Somaalilaandiitti dhiyoo jiruun dursanii iyyachuun argachuu kan danda'an ta'uu beeksifte. Waajjiraaleen biyyoota kanneen akka Keeniyaa, Itoophiyaa, United Kingdom, Ameerikaa, Taayiwaan, Turkii, Jabuutii fi bakkeewwan biyyattii beekamtii argattee biroo kan dabalatu hoggaa ta'u ibsa kana keessatti biyyi Soomaaliyaa akka hin kaafamin ministeerri immigireeshinii kun ibse. Kana malees namoonni hayyama seensa Somaalilaandii karaa seera qabeessa yookaan viizaa jireenya Somaalilaandii qaban sakatteensa immigireeshinii idileetiin bakka qaxxaamuraa daangaa murtaa'e kamiinuu gara biyyattii seenuu akka danda'amu hubachiisee jira. Ajajni Komishinara Muhammad Hussein Faaraatiin mallattaa'e kun labsiin immigireeshinii fi to'annoo daangaa labsii lakkoofsa 9 muraasuma 225 irratti hundaa'een akka hojiirra oole ibsuudhaan hanga ajajni biraa bahutti kan hojiirra oolu ta'uus ibseeti jira. Somaalilaandii bara 1990 akka Soomaaliyaa irraa walabummaa argachuun bilisa kan baate yoo ta'u biyya mootummaa waraanaa fi maallaqa mataa isii qabduu fi naannoo isii keessatti to'annoo bu'a qabeessaa fi tasgabbii qabdu jechuudhaan naannolee gaafa Afrikaa keessatti biyya tasgabbii dimokiraataa ta'an keessaa tokko ta'uun himamte. Haa ta'u malee Somaalilaandii akka biyya walabaa takkatti hanga ammatti beekamtii idil addunyaa kan hin qabne ta'uu fi beekamtii idil addunyaa gaafachuu irratti kan argamtu ta'uun gabaaf. Tigraay keessatti dhaabbanni hojii albuuda seeraan alaa baafamu ittisuuf hundaa'e dhaabbanni taaksii foorsis jedhamu sakatteensa eegaleen Tigraay keessatti meerkurii albuuda seeraan alaa keessatti oolaa ture. Kiloogiraama 12,000 ol to'annaa isaa jala oolchuu miidiyaalee Tigraayiif ibsa kanneen beeksise. Albuuda keessatti keemikaalota balaafamaa fayyadamuun dhorkaa ta'us albuuda baastonni godinaalee naannichaa hedduu keessatti keemikaalota kana ifaan ifatti kan fayyadamaa jiran ta'uun ibsameet jira. Taaksii foorsis kun erga hojii isaa jalqabeen meerkurii kiloogiraama 12,900 fi 98 fi saayinaayidii kiloogiraama 500 kanneen keemikaalota balaafamaa ja'amanii ramadaman to'annoo jala oolchuu isaa gabaasiti. Hojiirra oolmaan hojimaata seeraa fi mala to'annoo gadi aanaa ta'uu akkasumas qaawwa bal'aan caasaa jaarmiyaa fi dandeettii aanaalee keessatti mul'atee jiru dhaabbanni kun ibsati jira. Yeroo ammaan tana magaalaa Aksumii keessatti dhaabbanni taaksii foorsi kun walga'ii ta'aa jiruun gamaagama hojii fi tarkaanfiiwwan itti aanan ibsu karoora qabatiin walga'ii ta'aa jiraachuun ibsan. Walga'ii taaksii foorsi tanarratti itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa
bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaatii fi miseensonni kaabinee hooggantoonni godinaatii fi aanaa akkasumas hawaasa waliin hirmaachaa jiraachuunis gabaafameeti jira. Dhaabbanni Taxi Forces kan albuuda seeraan alaa baafamu irratti hojjetu pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetachoo Raddaatiin kan hundeeffame waggaa ta'u to'annoo mootummaan damee albuuda naannichaa deebisuuf kasaaraa galii albuuda seeraan alaatiif dhufu to'achuuf kan hundaa'e ta'uunis ibsameeti jira. Kanaan dura iddoowwan albuuda seeraan alaa godinaalee naannichaa godina kibba lixa Tigraay sakatta'insa taasiseen maashiniiwwan 440 ol to'annoo isaa jala ooluu dhaabbanni kun ifoomseeti jira. Akka ibsa kanaatti albuudni seeraan alaa bahu kun naannoo Tigraayitti waggaatti yoo xiqqaate kasaaraa qarshii biliyoona 7 ol geessaa jiraachuu beeksise. Kanaan dura yeroo wal dhabdeen pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetachoo Raddaatii fi dhaaba TPLF gidduutti wal dhabdeen hammaataa dhufe pirezidaantiin bulchiinsa yeroo duraanii obbo Geetachoo Raddaa himannaa TPLF keessaa tokko albuuda seeraan alaa baasuutiin kan himate ta'uun ni yaadatama. Itoophiyaan baatii 3 dabarte tanatti dirooniiwwan waraanaa fi basaasa ammayyaa 300 ol oomishuu isii insaan kan beeksise yoo ta'u dirooniiwwan waraanaa kun yeroo dhiyoo asitti tajaajila kan eegalan ta'uunis ibsameeti. Dirooniiwwan oomishaman kunneen dirooniiwwan bu'a qabeessaa fi gahumsa guddaa qaban yoo ta'u Itoophiyaan teknooloojiiwwan dirooniitii fi waraana saffisaan socho'aa kan jirtu ta'uu isiiti. Itoophiyaan teknooloojiiwwanii fi hojiiwwan isii qorataman gahumsa olaanaa qabaachuun isaanii mirkaneessaniiti. Itoophiyaan yeroo dhiyootti dandeettii oomishaa dachaa hedduun akka guddiftuu fi akkasumas diroonii adda addaa teknooloojiin dabalatan hidhaman baay'inaan oomishuu akka jalqabdu insaan beeksiseeti jira. Itoophiyaan yeroo ammaan tana humna waraanaa leenjii olaanaa qabu miliyoona takka ol qabaachuun alatti illee teknooloojii fi olaantummaa qilleensaatiin waraana Afrikaa keessatti ammayyaadhaa fi humna guddaa ijaaraa akka jirtu mirkaneessiteeti. Itoophiyaan biyyoota ardii Afrikaa biyya gahumsa dandeettii waraanaa olaanaa qabaachuun sadarkaa 5 irra jirtu yoo ta'u gara fuulduraatti dandeettii waraanaa fi humna qilleensaa ardii Afrikaa irraa sadarkaa jalqabaa qabachuuf hojjechaa jiraachuu beeksifte. Kanaan dura muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed warshaa oomisha diroonii Skywin Aeronautics Industry jedhamu yeroo eebisutti dubbii dubbateen muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Itoophiyaan kanaan dura diroonii bittaadhaan alaa galchaa turuu hime amma ammoo dirooniiwwan biyya alaatti gurguruuf qophii ta'uu beeksisee turuun ni yaadatama. Dr. Abiy Ahmed waa'ee oomisha diroonii biyya keessatti jalqabee jiru ibsu diroonii kana oomishuu ka jalqabneef ittiin loluuf odoon taane lola ittiin hambisuuf jechuun dubbate. Kana malees Dr. Abiy yoo lola hambisuu dadhabne lola jalqabamee ture ittiin gabaabsuuf jee dubbachuun ni yaadatama. Keessumattuu waraana kaaba biyyattiitiin wal qabatee Itoophiyaan diroonii waraanaan bal'inaan fayyadamaa kan jirtu yoo ta'u lammiilee nagaa irratti miidhaa dhaqqabee wal qabatee aangawoonni qeeqamaati jiru. Masriin jiddugala daldalaa idil addunyaa Itoophiyaadha viidiyoo taate Jabuutii keessatti sochii investimentii guddaa jalqabuuf qophii xumuruu beeksifte. Masriin waliigaltee tumsa buufata doonii haarawaa fi dhaabbilee loojistiksii ijaaruuf dandeessisu mallatteessuu irratti dhiyaattee jiraachuun himame. Waliigalteen kun kan xumuramu yeroo jilli sadarkaa olaanaa itti aanaa muummicha ministeeraa Masriin durfamu yeroo dhiyootti daawwannaa Jabuutiitti taasisuun ni raawwatama jedhamee kan eegamu yoo ta'u bu'uurri tumsa kanaa amajjii 3 bara 2025 walgahii jila Masrii fi dura taa'aa abbaa taayitaa buufata doonii fi zoonii bilisaa Jabuutii Abubakar Usmaan Haadi gidduutti waliigalteen taasifame irratti kan kaa'ame ta'uun ibsameeti jira. Daawwannaan itti aanaa muummicha ministeeraa Masrii Kamal Al-Wazir gara misooma indaastirii kanaatti dhufu mallatteessuun waliigalteen kun isa dhuma akka ta'us ibsameeti jira. Piroojeektiin bal'aan kun bu'uuraalee misoomaa ijootaan kan of keessatti hammatu hoggaa ta'u gahee Jabuutiin akka wirtuu daldala abbaa Afrikaatti qabdu kan guddisu ta'uun himameeti jira. Investimentiin kun kan raawwatame yeroo murteessaa Jabuutiin itti walaboomte waggaa 30 oliif walabummaa isiitiin jiraatti yoo ta'u yeroon kun ammoo wayita biyyoolaa Jabuutii Itoophiyaan buufata galaanaa dhabde deeffachuuf qophii irra jirtutti biyyi Itoophiyaan buufata galaanaa akka hin arganne barbaaddu Masrii wajjin waliigalteen buufata haarawaa ijaaruuf waliigaluun dhiibbaa buufata asaabii Itoophiyaan argachuuf yaaddu irratti dhiibbaa taasisa jechuudhaan xiinxaltoonni tokko yaada isaanii qoodan. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.